Audio Jungle. Aye, sagasira fesibna. Obboleewwan diaspora keenya biyya baay'ee warri jirtanu tariitii maallaqaan akkaawuntii dhangalchuudhaaf isiniif hin mijatu yoo ta'e karaa giiftiitiin yookaan ammoo jechuudha onlaayinii irratti lakkii bogiifti arguu qabna. Miliyoon tegeessa. Horii agalchamaan akkam gaariitti dhiisi maameelis sagana dhiisaka. Horii lafa irratti waan 100 yoo galchan gaadha. Warri biyya jirtanillee birrii 100. Zellii fayyadamu. Zellii faa kaashaappii faa. Zellii kaashaappii qabna. Okay. Beekaa keessaan barreessi kun doolaara 50 namni jedheera. Keessaan na barreessi beekaa. Asumatti inni hima. Zellii beektameti. Zellii. Zellii Wayyaa kaashaappii doolaara 50 jechaa jira. Ayyee. Kaalixaa Isa galmeessiya. Ayyee. Machaa fi tuulama namni jedhu kun dubbadhu. Bu'eera. Hin buusin hirmaata. Dabaree eegaa jiru buusinii amma booda boroo giiftanii tokko carraa kenniteefi. Namni buusa hin jiru. No, buusan. Okay, ofiin bu'anii? Okay. Baay'ee. Obboleewwan yeroo walitti hin gumnu namoonni kaayyoo hin qabne jechuun sagantaa kanarratti dhimmi isin ilaallatu hin jiru yoo ta'ee jedhe gargaarsaaf hin dhuftan yoo ta'ee jedhe please gasee ergannee waliin jeeqnu akkasitti nuuf hubadhaa dhiifama waliin obboleewwan koo irra deebiidhaan amma isin yaadachuudhaaf gabaabsinee jechuudha sagantaan irra gaggeessaa jirru hundeessitoota baandii shanan gibeetii fi artistoota gameeyyii baandii shanan gibee jechuudha. As keessatti dhufanii hawaasa isaanii wajjin wal ga'anii waggoota dheeraadhaaf jechuudha almost umurii dargaggeessa tokko aartii kanarraa xiqqoo dudduubatti ba'anii dhuunfaadhaan waa wayii isa socho'uu malee gamtoominaan jechuudha baandiin akkasitti seenaa mimmiidhagaa jechuudha aadaa Oromoo jimmaa kana ol baasuu keessatti shoora guddaa taphachaa ture hedduu fagaatee ture sababni isaanii maal jedhame yeroo gaafatamu dhimma dinagdeeti amma immoo jechuudha sirboota isaan ammaan dura sirbanii jedhan sana jechuudha rimiiksii godhanii bifa bareedaan bifa aadaa duudhaa hawaasa sanaa eeggatee fi ammayyoomee teeknooloojii amma wajjin wal simateen kilippiin sirboota fiduu barbaadamtullee jira waan ta'eef dinagdeedhaan kallattii kamiin hawaasatti ol dhufu jenneen obboleewwan keenya isin argaa jirtan fuuldura keenya san jirru kuni keessattuu obboleessi keenya naabanii shaafii jechuudha barreessa kitaaba Otoo Shanan Gibee isaan fa'i waan kana qindeessanii obbo miliyoon tegeessu kunoo fooklarri jidduu keenya jira artiistiidha akkuma san barreessa seenaati innis nu keessa jira waan ta'eef sagantaa kana isaaf gaggeessaa jirra tarii hanga yoonaatti yoo isin hin gallatee jedhe jechuudha qarshiin keessan tokkorraa kadee hanga miliyoonaatti hanga kumaatti nuuf gatii qaba waan ta'eef waanumni keessan danda'uun asirratti akkaawuntii yookaan karaa deeggaruu dandeessu haalatti garuu akkaawuntii irratti hanga dandeessan dhuftanii asirratti waa nuuf galtu hin jennaan. Nasiima dubbadhu itti fufi Nasiimaati. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Jabaadhaan isiniin jedha anilleen qarshii 5,000 waadha isinii kan gala qarshii 5,000 biyya. Nasiima Jamal. Ya Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu? Waalaikum Jabaadhaa isiniin jedha. Isin dhuma duuka jirra jabaadhaa isiniin jedha. Birrii Itoophiyaa birrii 10,000. Hedduu Hai inshallah gruppii keessallee hin jiru bakka waraqataa Rakkoon qabu. obbo miliyoona irratti erga rakkoon qaba kan isaanii obbo miliyoona kan isaanii irratti qaba waan ta'e nan ergatudha. Galatoomaa jabaadhaa. Ulfaadhu daree keenya ulfaadhu. Hedduu ulfaadhu. Waan biyya haa miskiin bakka hundatti kan argamtu galatoo midhaan himamme. Hedduu agartee daraartuudha baree haala liftu jenna kaawwate akkuma sana buleettiin keenya giiftii Horii bulaataa jechuun wanti yaa hedduu galatoomii karaa obbo miliyooniitiin konkolaataa akkas gootee jirti obbo miliyoona waggaa dhufu rabbi jedhee konkolaataan akkas godhaa sirbaan. Ol seenuu dandeessu silaafuu namaan qabdu.
argatee oole. Laafuna manka. Nuti kun ilaani rakkoon qabu. Nama galfadha Khalifa. Gasiirra abbaa barbaade ta'u galfadha. ilaalaan jira nama barreessu ilaalaaraan. Warri gastii keessa jirtan gastii keessa yookiin namni ergatee ka'ee lafa waan ta'eef tokko barreeffadha. Ol gala. Tokko barreeffadha namoonni seenuu barbaadan qarshii 5,000 ol kennuu kan barbaadan. Giiftii Oroo. Seenaa kana waraaba. Seenaa kana waraaba. Kolaataa jechuudha obbo miliyoona irratti jechuudha. Liizar Tiraayidii maqaa isaa beeku Mubaarikitu beeka warra konkolaataa giiftii. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam nagaa. Nagaa. Birrii Itoophiyaadhaan 6,000 kennaa. Galatoomi. 6,000. Uma jaha ainuu waajuu hedduu nu galatoomi bakka baay'inachaa deebi'uu aartii Oromoo jajjabeessuu shoorra hidhabatu xiqqaa miti nu galatoomi siin jenna inuu keenya. Tarraafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkana suusu. Kunas dhugaa jechuudha dhugaa. Gabaadhaa hedduu namatti tola waan baay'ee nama gammachiisudha. Okay. Gara kiyyaan ni akka Itoophiyaatti birrii 15,000 nan gargaaran. Obsituu waa hundaa dhuguma obsituudhaati billa aleikum. Obsituu. Kuma irra deebi'a dhaggeeffatanu. Garuu akkaawuntiin birrii 15,000 akka Itoophiyaan hin gargaara. Ayyee obsituu keenya akkaawuntii immoo jechuudha. Yeroo tokko Mubaarik irra deebiin waama barreeffatamu. Yeroo tokko irra nuu deebiin Mubaarik Musammaa. Mubarak Musamma, where are you boss? Wallahi Nafisaan anis yeroo diidamaa ol harkifneerra Oromoo. Waa gochuun dandeenyu. Nafisaan isinis miira keessa galte natti fakkaata. Wallahi erga silaa itti hima Nafisa please maal afaan Oromoo dubbachaa jirra. Artistii keenya, jabduu keenya. TikTokiin kee rakkoo qaba ofirraa dhiisi. Bilbila kallattii sii bilbila yookaan akkaawuntii nama biraa si bira jiru wayii TikTokii nama qabu dubbisiisi seensifna. Hin dandeenye bakka si harkisu. Hin dadhabne bari yaallee. Hin dide maal goona? Anaalufu Museena, welcome. Baga nagaan nu eedan. Museena. Jirtu. Welcome. Baga nagaan nu eedan maashaallah. Jawaada gagashaa. Nagaa ture. Abshir. Hamleedhuma walii taanaaf inshallah illee birrii Itoophiyaa 5,000 galcha. MashaAllah. Welcome. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye, anillee birrii biyya jiru kuma enu dura 200 kenna. MashaAllah. 17 na fakkaata akkas. Kennan akwanti amwana erga tu mana erga amotana Dolari 200 waabe. Galatoma. Eessa jirtaati? ulfaadha. Ani Kanaadaa jira. Kanaadaa akkaawuntii akka godhu qoy akkaawuntii barreessime 5G eessa jirta? Qabadhu lima. Galatoma. Thank you. Komeetii jirti barreessaa jiru. Dhuga tokko. Nubee yeroo tokko Mubaarik Musammaa yeroo tokko waan hin jedheeftu jira. Ilkee waabee baandiin shanan gibee baay'inaan kan beekamu hawaasa Jimmaa biratti afaan Oromootiin sirbama. Waa'ee Oromooti kan sirbu waan ta'eedhaaf Oromoon Jimmaas qaamota Oromoo kaan keessaa tokko waan ta'eef dhimmi kun kan Oromooti jedhee jechuudha. Amma yoonaatti namoonni deeggarsa kanarratti hirmaachaa jiran xiqqoo taajabaan ture iyyuu maaliifi obboleewwan ijoolleedhuma shanan gibee kana qofatti irratti hirmaataa jira. Aartiin immoo kan walooti waan ta'eef waan jedhamu xiqqoo yaadaan ture. Inni immoo asirratti akkan argutti Oromoo kutaa biraatti sikkoo mandoodha. Asirratti dhufee jechuudha. Namoota akkanaati kun maaliifi Oromummaa kana yuunitii waan jedhamu sana jechuudha. Akkuma gaafa rakkoos kutaa kamiyyuu wal bira dhaabbatu wantoota aartiis kan walooti waan ta'eef wal bira dhaabbannu yaada jiru. Asirratti meeseejii guddaa qaba. Maallaqatti nuuf kennite caalatti kun kooti jettee irratti argamuun hedduu jechuudha. Oromummaa kana namatti shurukaasii urgeessa. Nu galatoomi kabajoomi wayyoomi jedha gaafii taanoo qabaate Mubaarik itti
La ana accounti timufani. An gafiin qabu ani carraa akkawanti manaa ergaa inshallah ani ammuma ergaa dhuma ergaa Rabbiin taate boruu ganama sin naqqaba rasiitii sin ergaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Follow walii deebsaa kan barka. Galatooma. Okay. Ayyee nama dhuunfaa isaa agarsiisa tokko warri seenuu barbaadan amiirsi diboo deeggarsa qofaaf namoonni gasii ergatan immoo please yaannin ta'u waan ta'eef deeggarsa qofaaf laayivii kallattiin juujula welcome baate guyyaa gaarii qabaa dhalkan gaarii okay tokko warri barreessaa jirtan Yaa jiru biyya ormaa dubbadhu baga nagaan dhufte. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojimma kuma kudhan barreessi maamme. Situ jimma kuma kudhan koomantii jala anis nan kenne kuma kudhan jechaa jirtu situ jimma fikirii qoradha galatooma. Ayyee yaa jiru biyya ormaa dubbadhu ka. Anillee homa fudhashan Itoophiyaa isiniif kenna. Billah alaikum. Ati eessa mudana beetii? Biyyi xiyyaara argeedha. Harargee ijoollee firan qalloon jettuu booga akkasitti firraa itti mifa haayi. Maqaa kamiin galmeessinuu kanaa haa taatu booga biraati. Akkas barbaadna boo Oromoo walitti yeroo dhuftee jettu jechuudha. Hedduun of galatoomi sanyii koo. Maqaa yaa jiruudhuma kan jedhuun haa qabannu moo akkamiin haa qabannu? Maqaan kiyyaa Aishaadha. Aisha. Jabduu afran qalloon of galatoomi. Kuma kudha? Shanta. Akkaawuntii nuu kennaa fiiga akkaawuntii. Ayyee. Warra accounti barreessaa jirtan accounti barreessaa. Warra accounti barreessaa jirtan accounti barreessaa. Akkaawuntii argatteetta Aisha. Naa hin arganne. Akkaawuntii kana akka goonu mubee. Akkaawuntii kana jechuudha yeroo tokko sagaleedhaan irra deebii himi obboleewwan keenya dhaggeeffatan irra deebii sagaleen miidhee si gaafachaan ture namoota kaaniifis jechuudha sabboona Oromiyaa kuma sagal jechaa jira ati akkaawuntii irra deebiiti Ijoollee barreessaa komeetii jalatti na kuma tokko 62 kuma tokko 62 72 45 96 torba maqaan miliyoon ayyee Hussein Nafisa ayyee rakkoo tokko hin qabatina ayyee obboleewwan yeroo tokko irra deebinee isinitti himna lakkoofsi irratti waadaa galtan guuttattan baankii daldala Itoophiyaa yookaan Commercial Bank of Ethiopia isa jedhudha. Akkaawuntiin ammoo 1,272,45,967 maqaa namootaa bakka jedhu sanatti ammoo artiist miliyoon Huseenii fi Nafiisaa isiniin jedha. Achirratti qarshii tokkos kudhanis waan isiniif laafteetti takki godhattu galatooma itti fufa namoonni jechuudha dabareedha. Ayyee yaa jiru biyya ormaa as jalatti kunoo barreeffamaas jira. Qabatteetta jennee abdii qabna. Galatooma. Ayyee neetworkii siitu diimaa ibsaa jira rakkoon qabu hin qabatti. Itti seenaa namoonni kaan itti seenaa namoota nu seensisi oroo giftar. Tarii beekaan fayyaada dabalataa immoo yoo qabaatan quba baasaa namoonni gastii irra jirtan tarii isin guraa jirra akka hin taane yaada yoo jidduun waa gammachuu Ayyee daraartuu dubbadhu sila seente neetworkiin si buuse fakkaata baga nagaan dhufte. Daraartuu. Baga nagaan nu eegdan an maqaan abanii shaafiitiin birrii 5,000 dabala birrii 15,000. Daraartuu dhaabanii asirra osoo jiraate hedduutti galateeffata ture. Obboleettii keenya daraartuu jireenya amma dura 10,000 kennitee turte maqaa obboleessa keenya barreessaa kitaaba gootota 5 gibeetiin qarshii 5,000 dabaleen jira jettee egaa bakka isaa bu'uun isii galateeffadha asirratti.
Ayyee dibidaanee jirra. Galatarraa hojiin keessan nu ga'a jabaadhaa sin abshir. Hayyee daree keenya hayyee nu kulfaatu galatoomi. Hojii keetti dhufi bunni immoo jechuudha boleettiin keenya sirratti jechuudha giifti dureen jechuudha giifti duree abdii boriiti kan eenyu akka ta'e jedheen beeknu ammallee mucaan suusuu waboo jechuudha. Buna kana ajaa'ibatti jechuudha lakkaadhaa dhimmaatti urgeessitee jechuudha sirratti jechuudha gennee budee fakkaattee akkasitti nu babbaree warri suusii bunaa qabdanus jedhaatti foolataa itti barbaadde. Pirezidaanti itti fufi. Okay, galatoomaa information. Ammuma jechuudha ammuma dafaatii kun beekaan isin bira jira kaashaappii fi zeenii ammuma kireet godha galatoomaa ammuma just now. Kaashaap namoota biyya alaa jiran namni ammuma jechuudha galchuu danda'an jechuudha. Ammuma karaa danda'anu siistemii kana sirreessaa. Okay, waan kana Mubaarik Musammaa. Najiba Abdas. Umashan Arabiffaan gabu. Zeeliin ni jira na bira. Ol galanii haa himanu. Okay. Laala obboleewwan keenya muudiidhaan isinii barreessaa jiru akkaawunticha jechuudha laali. Kuma tokko isa jedhu kana akka kuma tokkotti qabattu maali? Yookiin nama daba waan ta'eef barreeffamaaf lakkoofsa wal makaa jiru waan ta'eef siistamii isii kana hedduun keessan ni bartu booda kanarra addaatti godhamee jira waan ta'eef kuma tokko 62 72 45 96 7 miliyoon Hussein Nafiisa. It's perfect. Akka ajaa'ibaatti barreessaa jiru kunoo akkaawuntii koomantii jala argachuu dandeessu namoonni waadaa seentanu qarshii tokko irraa amma kuma tokko hanga miliyoona tokko waan hundi keessan danda'uudha. Aartiin Oromoo ni deeggarra ni jajjabeessina warri jettanu gasii irratti dhuftanii hirmaachuu dandeessu koomantii jalatti waadaa keessan kaa'achuu dandeessu lakkoofsa kan barbaadan kun asirratti obboleewwan keenya koomantii jalatti isinii barreessaa jiru akkaawuntii irratti galu jajjabaadha taaptaan koppii liinkii jidduun bishaan dhugaa afura fudhachaa warri miseensas keessa jirtan jechuu barbaadeeti orookiif tararisiituuf. Ani yoon bakka isin jidhaa qabee jiraadhe. Abshiru Museenaa koo. Ayyee. Najiba si galcheera. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha. Ani birrii kuma kudhan hin gashaa birrii Itoophiyaa. Wow, Fatiha 5G qarshii Itoophiyaa kuma kudhan. Nin galchaa. Hayyee fatuu keenya si galmeessinee jirra. Okay, galatamaa. Hayyee nuuf ulfaadhu. Hayyee. Kookeetii kunoo kookeetiin ajaa'ibatti akkaawuntii barreessaa jirti. Kookeetii namni jedhu Saabir Abbaa Milkiis barreessaa jira. Akkaawuntii namoota barbaadan jechuu kiyya waadaa keessan immoo seenuu kan barbaadan itti dhufaa taaptaap kooppi liink godhaa. Jamiilaa Sarboo galchaa jechaa jira Miftaa san obboleessi keenya Miftaa Hasan kantiibaa magaalaa Dubaayii eenyu Sarboo jedhee maqicha Jamiilaa Sarboo. Okay, Jamiilaa Sarboo ni galchina. Hayyee Jamiilaa Sarboo. Jamiilaa Sarboo. Tokko barreessaatti immoo gastiira jirti. Gastiira onatti mul'attu. Jamiilaa Sarboo. Nama baay'eetu ergatee jira dhugaa. Tokko barreeffadhu Jamiila, tokko barreeffadhu please, tokko barreeffadhu. Jamiila Sarboo 5G si argadheera kunooti. Perfect. Tokkottu seeni accept godhu. Taap koppii liink obboleewwan keenya kanneen nu daawwachaa jirtanu sagantaan kun akka miidhaguuf deeggarsi keessaniif murteessaadha. Taap koppii liink gochuudhaan share gochuudhaan namoota biraan gagga'uudhaan aartii Oromoo ni barbaanna ni deeggarra kanneen jedhamu jechuudha miidhee ta'uudhaa fi imaan siseessiif natti si argaa jira imaan keenya. Jamiilaa Sarboo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah baay'ee namatti toltu waan birrii Itoophiyaa kun kudhan. Oh, Jamiilaa Sarboo hedduu galatoomi bakka baay'ee deebi'u aartii Oromoo ana ilaallata jettee waan hunda keessa deeggaruu keetiif hedduu nuuf galatoomi jennis. Ayyee uffadha galatooma. Ayyee galatoomi nuuf uffaadhu. Ayyee
yaadachiisaaf hanga yoonaatti jechuudha namoota karaa laayivii tiktookiitiin maallaqa galchaniin alatti hangasitti isin bishaan dhugaa namoota waadaa seenaniin isiniif dubbisaa of keessatti ilaaltu jechuudha yoo keessa jirre irra deebitanii magartuu ol galchi magartuu haadha kaayyoo haadha kaayyoo magartuu namni biraa bakka qabateera itti deebiin Mufurdoosaa dubbisaa mufurdoosa bakka nagaan dhufte. hayyee mufurdoosa bakka nagaan dhufte mufurdoosa dhagaamu sagaleen keenya neetworkii irratti fakkaata. Okay, mufurdoosa koomentii jalatti barreeffadhu gaa waadaan Iftuu argite tokko barreeffadhu. neetworkiin keenya dadhabaa natti fakkaata. Ayyaa abaatu siin koomentii jalatti waadaa siin uffiseensiiftu xiqqoo sagaleen siin turkii qaba rakkoo qaba tarii biratti. Okay, biiftuu argite naa barreessi lakkoofsa tokko naa barreessi biiftuu. Barreessi irra deebii barreessi. Ifam. Biiftuu. Seegaan jira biiftuu. Okay, imaan itis barreessi. Ruuzee Jimmaa nama jedhu kana nan harkisa Ruuzee Jimmaa maaliif kuma 30 jechaa jirti maallaqa gurguddatee jedhu kana namni sagalee dhumaan yeroo konfirmi namaaf godhe gaariidha. Okay, Imaan hin dursiifte ayyaa ta'u. Imaan welcome. Welcome to Salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu ana babbareedu. Qanii bira jajjabaannee dhufnaa garuu hammaaf kuma ja'a Itoophiyaa galcheen jira. Maaligaa kanarra waan qabdu isa boodaatti immoo itti deebinaa dirqama waliin jira waan ta'eef. bareedaadha kunoo guddaadha Kuma ja'a dachaa deebi'u jenneerra. Samaanni sabbarsee. Ayyee. Galchuu. Jala nama biraa galchaa bakka. Okay, shishii. Saabir Zeenaa kuma ja'a barreessaara Saabir Zeenaa. Eenyuun jette? Sumayyaa Saabir. Tiktok dolaara 50. Eenyuun jette? Doolaara kan ta'e Mubaarik Musammaa jirta? Where are you bro? Saabir Zeenaa Saabir Zeenaa. Meeqa jedhe? kuma jaatama jedha garuu sila kuma ja'a Seensisaan nama akkasiisan ol harkisaa. adda baafna kuma ja'a faa ta'uun ol harkisaa Saabir ol ba'i. Saabir ol harkiseera. Aji Saabir ol ba'a. Sumayyaan dolaara 50 itti Mubaarik qabadhu. Saabir ol si harkiseen jira accept godhi isheen. Obboleessa keenya tokkotu immoo jechuudha karaa waasaappiidhaa barreessi asuma Oromiyaa keessa jira. Dalaga barbaada waan naan jedhu karaa keessaatiin dhufe. Aartiin Oromoo kooti waan ta'eedhaaf jedhee osoo hin qabaadhe guddaan godha. Ammaaf garuu qarshii kuma tokko qofa hin danda'a waan ta'eedhaaf isiidhuma waadaa galaa jedhee naagarsiisus jedhee asii waasaappiin natti barreesse nuuf gatii guddaa qaba obboleessa keenya nu dhaggeeffachuu Gatii guddaa qaba wallaahi horii Kabajaa guddaa qaba. Big respect guddaa. awwal jechuudha asuma naannoo Finfinnee irraa nuuf galatoome awwal keenya. Wallahi birrii guddaa birriin 100 kaardii bitaaf ijoolleedha. Hedduu namatti tola dhugaa. Abadan hin tuffatamu jarana birrii 100 galcha hin tuffatina. Faatuma, welcome. Ayyoo godheetti keenya Faatuma waleekum salaam welcome. Maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin birrii 10,000 akka waan inni jirutti. Maqaa kootiin Faaxumaa Yaasin Iluudhaa birrii 10,000 birrii 20,000 ji'a dhufutti isiniin galcha. Faatuma. Bareeda. Wow. Jechootni ati namootni ati ittiin waadaa seentee. Barreessi. Kuma kudhan maqaa Faaxumaa Iluu. Maqaasii fuulduratti. Walumatti 20,000 qabna. Maqaa artiist Hacaaluu Hundeessaatiin jettee artiist Hacaaluu Hundeessaa aartii Oromoo keessatti keessattuu qabsoo Oromootiif jechuudha.
akka lafee dugdaa ta'ee jechuudha. Keessattuu jenereeshinii qabsoo maaster pilaanitiin wal qabatee adeemaa ture keessatti Oromoo kana qeerroo kan dammaqsuudhaaf artiista Haacaaluun gabaabumatti eenyuudha akka ta'e jedhu Oromootti immoo waan biraati waan ta'eef lubbuusaa biyyeen itti salphattu atis isa yaadattee asirratti jechuudha. Obboleettii keenya Faatumaa jechuudha akka iluu fi akka artiistii Oromoo jechatti waan bakka akkanaatti immoo ol nu gashaa sheer nu godhaa bakka akkanaa. Ayyee. Tole. Kolollee godhadha ayyee. Geersu godha. Ayyee barreessaa namni kan biraa. Akkaawunti irratti ergatamu situ hordofaa. Ini jidduu obbo miliyoon yeroo tokko jechuudha obbo miliyoonii. Naasir Elder 6,000 jedha. Naasir Elder tokko barreessaa galchani. Ayyee miseensiifne yeroo tokko obbo miliyooniif carraa kennina. Obbo miliyoon nagaamu sagalee. Nagaama. Nasiibaa nagaama maamee kan kenna. Yeroo tokko miyuutii godhatu oroo giiftar illee callis yeroo tokko dhaggeeffadhatu illee oroo giiftar dhiifama oliin. Yeroo tokko jechuudha obbo miliyoon. Acheenu gibee abuunu jimmaa biyyaaraa galfii gammachuu namaa kumbiif sokorruu ni dabarfannaa daraaraa beektii urgaa buunfannaa isii jettu sanatti nu jettu jechuudha. Ishim sagaleen ibsaanis badaanu jeeqaa jira umaan jedhu walaloo isaan jedha ishi acheenu gibeen abuunu jimma biyyaara galfii gammachuu namaa muduraan gibee hundumaaf gaa jiim sadii galla mukuutti ba'aa jireenyi faarii sadeessaan jimma jiim sadii jechuun kanaan beekama qumbiif sokorruu taara galfanna daraaraa meexxii urgaa fuunfanna diimtuu dannabaa sandaaboo adii kan maaddii guute xaafitaa adii biyya lalistu yana addaa dedoo ijaaf soorata gaarrimaa gudoo buliin ceenaa seennu sarboo asheeta nyaanna boqqolloo hibboo dirreen minaanii koobiin boosana fincoo gumarii kan baddaa bunaa saqqaa coqorsaa hunda magarsa dhiiraaf dubartiin hunduu gaalessa beemmaannaa buunaa dirree kiftaanaa daraaraa bunaa urgaa fuunfannaa yalimmuu gommaa yageeraa guumaa لك الحمد ربي أرجو مكيتيني نبدا أفتديني رحمتك تيني درا جايبة تري أخلاقني إسلاما يا ستنو جلا بدي زبنما كناف ولين ترود هدبي